Tafi isa tokko geetayyoo nannaa kontiinuu jennaani geetayyoo mee maal gaafata inni sadii gaafata. Kanaaf akkasumatti itti fuftee wanti haaraan humtuu hin jiru. Kanaafuu balleessu dhaxxanii maalluu geetayyoo keessan banattu geetayyoon kunooti hin banattu geetayyoon daqiiqaa muraasa turti piroosesii gaafatti tokkuma wanta haaraan jiru dippooziit jettuuni achiin on chain jettuuni dhuftanii asitti meejar jettanii sarchi gootu. Kana irratti jechaadha. Meejar jettanii sarchi gootu nufti meejarii kilik gootu kunoo isaan gara lamaan fudhattu jettanii adreesii isa kana fudhattu achiin maal gootu kuni sadii gaafata argitanii iddoo kanadha. Meemoo immoo iddoo kana guuttu meemoo immoo kun koppii gootanii meemoo asirratti guuttu maaltu nuuf jechaadha. UID keessan taafisa immoo baag gootanii kunuuf suura kanarra deemtanii verified jetti dareetu kunuunsi kana koppii nu ta'ee deemtanii paste godhattu. Kanaafuu wanti nama rakkisu hin jiru. Si rakkise ta'e akkaataa isaa hundumayyuu si rakkise ta'e komentii irratti barreessuu hin dandeessu. Tarii gaaffii yoo qabaatan wantoota gaaffisanii ta'u yoo jiraatan gaafachuu ni dandeessu. Join godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Nagaan oolaa jabaadhaa hojjedhaa.